Kafune kabajamtoota fi jaalatamtoota hordoftoota waliitu bee nageenyi koo kan jaalalaaf kabajaa bakkaa fi lafa jirtanitti isiniif haa baay'atu jecha anillee obboleettiin keessan nagaa fayyaa kootii bakkaa fi lafa hin jirutti isinis akka nagaa naaf taatan abdiin qaba. Akkasumallee warroonni maatii koo taatanii laayik sheer koomentii gootanii na cinaa dhaabbattanii na jajjabeessaa jirtan ulfaadhaa galatoomaa isiniin jechuun jaaladha. Warroonni maatii koo hin taane immoo sabiskiraayib godhaa mallattoo bilbilaa tuqaatii mana koo ol seenaa sinin jechu jaaladha. Yaadota garaagaraa mana walee jala argachuu dandeessu. Asumarraan illee yaada baay'ee garaa nama boorechuu fi kan nama boochisuu fi gocha suukineessa hedduu keessa namaa tuqee nama gubu tokko isinii qabadhee dhufee jira. Baay'isee biyyi keenya garamitti akka deemaa jirtuu fi akkamitti akka deemaa jirtu Waaqayyoon bichaan nama eegu malee baay'ee ulfaatee jira jechuudha. Keessattuu daa'imman irratti yakki garaagaraa baay'inaan hojjetamaa waan jiruuf biyya keenya keessatti wanti akkanaa kun waan baay'atee jiruuf mootummaan callisee ilaaluu hin qabuun jedha. Meeqa qaxxitumaan garuucha sagantichaatti seenneetu haa ilaallu. Fuula barreeffamaan gadhiifame isinii dubbisa jechuudha. Gocha garaa jabeenyaa jedha. Yakkamaan nama jalaa dhokachuu danda'a malee uumaa jalaa dhokachuu hin danda'u jedha. Magaalaa Shaggar kutaa magaalaa Buraayyuu bakka addaa aanaa Kataa jedhamee beekamu keessatti eebba 27 bara 2015 halkan tilmaaman naannoo sa'aatii 4 boodatti Gaaddisee Kabbadaa kan jedhamtu wayita abbaan manaa ishee hojii bakka qeeraa yookaan immoo qalma horii deemetti haati buddeenaa ijoollee kanaa kan taate Gaaddisee Kabbadaa daa'imman umuriin isaanii dhiiraa waggaa 12 fi dhalaa waggaa 4 bakka isaan ciisanii jiranitti gara jabeenyaan billaadhaan qaluun daa'imman kana lachuu reeffa isaanii ibiddaan kan gubde yoo ta'u dubartiin kun hanga ammaatti to'annoo jalas ooluu kan hin dandeenye fi baddee waan jirtuuf suuraa ishee armaan gaditti kan fayyadamuun ishee gochuun bakka argamtutti eeruu karaa keessaa ta'ee qaama nageenyaa fi akka nuuf dhiyeessitan kabajaan isin gaafachaa. Gocha akkasii suukaneessaa kana uummanni keenya cimsee akka balaleeffatu ibsina jedha. Ija imimmaanii guutuun isiniif barreessa jedha abbaan barreesse kuni. Wanti kuni ana akka kootitti jechuudha. Akka kootitti yeroo baay'eedha gochi daa'imman irratti funaanname gochi daa'imman irratti gochamaa jiru kuni guddaanis silaa guddaadha. Guddaa ta'ee guddummaa isaatiinis yoo ta'eeyyuu gocha seeraan alaa fi gocha suukaneessaan kuni nama irratti ilma namaa ta'ee ilma namaa irratti raawwatamu kuni yaada sirriidha moo yaada dogongoraati? Keessattuu daa'imman dhalattee homaa hin beekne ba'i yoo jedhan baatee taa'i yoo jedhan teechee nyaadhu yoo jedhan nyaattee baradhu yoo jedhan barattee ajajaan bultu tanarratti yaada suukaneessaa raawwachuun kuni baay'ee deddeebi'ee akka jiruu fi ni yaadatama. Kanaan durallee hojjettuun mana daa'imman 2 ol biratti qaluun ajjeeftee isaan boodallee gara asii gaditti maatii 4 bakka tokkotti qaluun akkuma haati manaatis deekitti bakka tokkotti qaluun akkuma yaadatamu ta'ee ergasiis daa'ima fudhatee badee echumni qaluun akkuma yaadatamu ta'ee ammallee deebi'ee dhufe wanti akkanaa kun jechuudha. Garuu waa'een qalmaataa biyya keenya keessatti haarawaa hin taane jechuudha. Jechuun koo bara kana keessa jechuudha. Bara keessa jiru kana keessa nama qaluun baay'ee babal'atee akka jiruu fi gurguddatee akka jirudha jechuudha. Kalecha galgalallee ganda daamuu dhimbiibaa irratti namoota 2 bifa isaanii dhoksatanii shoffonatanii itti seenuudhaan abbaa fi ilma qalamanii jiru jechuudha. Ganda daamuu dhimbiibaa kanatti illee nama qaluun yeroo baay'ee kan deddeebi'ee fi irra deddeebi'ee kan qalamu yoo ta'u kan daa'imman kun immoo baay'ee kan nama gaddisiisu ta'a jechuudha. Lubbuun daa'ima guddaa hin jettu
ani akka kootiitti yoo ta'e mootummaan jechuudha mootummaan biyya keenya warroota gocha suukaneessaa yookaan gochoota ilma namaa irratti ajjeechaa qalmaata raawwatu sanii akkuma isaan qalansanitti akkuma biyyoota gurguddatanii kanatti jechuudha namoota nama qalan tarkaaffiin qalmaata inni qaleessu akkuma inni qaleessanitti albuma inni qaleensanitti namni sunis akka qalamu ani akka kootiitti seerri kun odoo ba'ee biyya keenyatti anaaf baay'ee barbaachisaadha jechuudha maaliif jennaan wanti kun tokko lama sadii jedhee akka gurguddachaa jirudha jechuudha gurguddachaa babal'achaa jira boodetti immoo faashiniidha jedhame akka immoo daa'imman qalamtee hin dhumne baay'ee nama yaaddessa jechuudha daa'imman gatanii biraa deemu illee yeroo yaaddessaa keessaa kan ta'ee fi namni of amanee kophaa ofii deemu bara yaaddessu keessa jirra jechuudha namni tokko waan tokko haajaa yookaan immoo assaa wayii qabaatee iddoo tokkoon ga'ee deebi'ee jedhee bara itti kophaasaa bakka san ga'ee hin deebine ta'ee jira jechuudha bara namni tokko ba'ee hojjetatee waan barbaadisan hojjetatee waan nyaatee dhugee bulu godhateetu galu irratti bara yaaddesse ta'ee jira jechuudha bara namni ilmi namaa yookaan immoo hojiin mana keessatti baay'atee gargaartuu mana keessaa fidatee manatti gatee daa'imman isaa biratti gatee biraa deemu bakka amanee biraa deemu itti dhabameedha jechuudha ofitti amanamummaadhaan nama tokko bara kana yaani abbaan manaallee haadha manaa lama fuudhee haadha lama sanirraa mooyyuu ijoollee uummate ijoollee takkaa takkatti gatee biraa deemu jarri lamaan kun haadha manaa kiyya ijoolleen isaan dhalalmoo ijoolluma isaaniiti jedhee wal biratti kan gatee deemuu dhiisuudha jechuudha barri kun maaliif jennaan yoo gattee deemte haati biddeenaatuun immoo aarii sanirraa qabdu ta'uu danda'a yookaan daa'imman ishii dhiistee daa'imman taanii qaltee eeguu dandeessi jechuudha tunillee haadha biddeenaati kan ijoollee tana qalte haadha biddeenaa jechuun immoo gara tokkoon haadha jechuudha haadha lammataa jechuun haadhuma jechuudha akka beennutti maaliif kan abbaan kiyya fuudha hundumtuu haadhuma kiyya akkuma jedhamu jechuudha haadha jechuudha haadha jedhamee silaa umaa hin gootu haadha jedheeti abbaan manaa kunillee amanee ishii irratti gatee deeme garuu akka ishii inni amanee biratti gatee hin taane ishiin yaadni ishii raawwatte yaada biraa waan hin taane waan ta'eef kunimmoo akka mataa kootiitti waan baay'ee namatti ulfaatu fi waan baay'ee keessa namaa qabudha sinin jechuu jaaladha yaa saba koo daa'imman kanaaf hin cabbisinaa waan dandeechaniif waan beektaniif sagalee ta'a maaliif jenna daa'imti kichuun maaliif duutii maaliif qalamti guddaanis seeraan ala badii tokko odoo hin hojjetin odoo waa tokko hin balleessin maaliif qalama maaliif ajjeefama jechuudha namni naagaan jechuudha maaliif namni namatti ba'ee nama qala namni nama ta'ee akkamitti nama qala yaani namni bineensa ta'ee bineensatti jijjiiramee jira ta'ee ani waan inni isaa naaf galuu dide jechuudha beezawee jechuudha gaafii cimaadha yeroo baay'ee akkamitti gaafa biyya gallee akkamitti biyya keenya keessatti ofitti amanamummaa horanneetoo jiraanna akkamitti jiraachuu dandeenya biyya abbaa keenyaa keessa bara itti jennee itti yaaddofnu ta'ee jira jechuudha barri nuti keessa jirru kun immoo kanarra daa'imman kanarra ga'e boru mana keenya mana kee seenuu danda'a jechuudha kanaan mana kiyya hin seenu jettee ofitti amanin jechuudha wanti kun babal'achaa deemee wanti kun haala kanaan gochi kuni gocha tarkaanfii ciccimoon gosuma ajjecha abbaa sun raawwate ajjecha nama sanitti raawwatame yoo baate yakkamaan hidhame manni hidhaa barii manni hidhaa mana qallabaati anaaf manni hidhaa jechuudha sababbiin isaa inni dhama firaashin gaarii ni kennamaa fi yookaan waggaa 25 yookaan uddimee guutuu jechuu danda'u uddimee guutuu kana mootummaan nyaata isaa kennaaf yeroo ayyaana sangaa qalaaf yeroo kaanis akkasumatti bashannansiisa torbeedhaan qalaaf warroota mana hidhaa jiran hedduun isaanii baay'een isaanii kan furdatanii galan hedduun arge jechuudha mo'aa garagaraa baratanii waan akka gaabii dha'uu baratanii waan garagaraa jirbii fo'uu barataniiti beezawee namoonni mana hidhaa keessa turanii mana sirreessaa keessa turanii achi ba'an jechuudha kana jechuun koo mooyii hunda osoo hin taane ni jira jechuudha kanaaf namichi kun kan waraane yoo irraafatellee kan waraanname immoo waan tokko irraafachuu hin danda'u biyyi keenya immoo baay'ee bakka haalli ishii jechuudha haalli ishii baay'ee suukaneessaa ta'ee akka dhufeedha jechuudha amma ganda keenyatti jechuudha ganda akka daamuu dhimbiiba biyya abbaa kiyyaa biyyaan itti dhaladhe keessatti maaltu ta'ee bara 2012 akka lakkoofsa Itoophiyaa bara Haacaaluu Hundeessaa Nafseesaa Amaaraa obboleessa keenya barri inni wareegame san wareegama
haacaalu hundeessaa sababeeffachuudhaani halkanuma haacaalu hundeessaa ajjeefame jedhe sanitti biyya keenyatti maal godhan warumti wajjin nyaannu warumti wajjin dhumnu fuula isaanii shawwafachuudhaan eenyummaa isaanii dhoffachuudhaani halkan sa'aatii akka biyyattiitti akka lakkoofsa Itoophiyaatti halkan sa'aatii torbatti uummanni bakka rafetti itti duuduudhaan albeedhaan qalaa uummata oduma qalaa jiranii dhugaa rabbii dubbachuudhaaf barasan bakka fixan rabbumatu isaan oolche malee uummata fixuu ba'an jechuudha warroonni akkasii jechuudha baalageeni achi saniin booddee waan dhimmoyyuu oolchee nama torba qalanii torbaffaa irratti waan itti ijjee isaan qabanii garuu jarri hin qabamne hin dhokatanii ka uummanni ka wanni jedhe jarri immoo gizee san eenyummaa isaanii uffatanii qalan sun maal godhan immoo eenyummaa isaanii dafaniitti of dhossan dafanii ofirraa balleechanii warroota iyyeessan wajjitti makaman jechuudha dhokatanii maaliif akka irratti hin beekamneef jechuudha garuu immoo waan dhiyoo isaan qabu yaani rabbitu isaanitti iyyee sabsabaa ta'anii uummanni yoo isaan keessa tokko hidhataa gandaatti ture inni faa'il fokkora jedhan dhugaa rabbii dubbachuudhaaf haalli seenan isaa dheeraadha dheerichee dubbachuun barbaadu baay'ee waan garaa nama gubu yaani yeroo sanitti jarroonni suni namicha miskiina akka maraattu ta'ee halkan deemu tokko isatu itti dhufe isatti albee kennanii akka waan inni qalaa bule fakkeessanii yoo ati dubbatte si qalla jedhanii sodaachisanii innis akkasuma garummaa wanta kana dhossuu hin qabu jedhee bakka dhiinni namaa natti iyye jedhee faxinoo fi poolisiin godina yaa'ee yoo dhufu makiinaan hiriiraan tarree galee achi keessatti jarroonni qalan kun ifakko jechuudha kan nama qalweechaa yaa'a jedha garuu gaafa namichi nu saaxila jedhanii yaadne kun yoo isaan saaxilu poolisoonnis ta'ee namoonnis bakka amanuu dadhaban jechuudha wantoota akkanaa kana jira jechuudha biyya keenya keessatti baay'inni isaa baay'izawee wanti kun immoo jara san hidhaarra jiru amata 22 lama itti faradanii nama gara nama 10 jarri kana raawwatanii hidhaa jiru jechuudha ishi kanaan oduma taa'anii jiran immoo ammallee aga turanitti wanta akkasii san deebisanii akkasumatti ammas bakkuma namni rafetti halkan gara naannoo nama 3 akkas fixan jechuudha ganduma keenya san keessa innis immoo akka buleetti immoo amma sodoon turin guyyaa kaleessaa malee dheengaddas akka odeeffannoo dhagaa jirutti nama 2 qalan jechuudha kuni qalmaanni kuni kan qalaa jiran kun nama mohoriidha kan jedhu anaaf gaafii guddaadha jechuudha kuni warroota nama qalan kana tarkaaffii du'aatti fudhachuu tarkaaffii qaluu akkoota biyya gurguddatte keessatti tarkaanfiin nama ajjeesu sa'aatii 24 hidheegu jechuudha nama sanis deebi'anii ajjeesuuf akkuma inni qale sanitti addabaabaatti baasanii saqalu ani jecha man dhageenya jaanan arge jechuudha akkamta akkana biyya kanatti nama ajjeesan jechuudha maaliif firri jara ani biratti hojjedhu yeroo jalqaba nama ajjeesanii akkasitti haala sanii addabaabaatti baasanii ija isaa hidhanii buraadidhaan irraa darbu jechuudha mormis gara tokko qaamis gara tokkotti biyyoota gurguddatte keessa jechuudha kun inni itti aanu mooyyuu biyyoota gurguddatte keessatti daa'ima waggaa 18 gadi yoo kan nama ajjeesu ta'e waggaa 18 guututti mana sirreessaa teessisanii gaafa waggaa 18 guutu ni ajjeesu jechuudha ajjeesuuf kan eeyyamamu waggaa 18 ol ta'uu qaba jedhu akka seeratitti garuu agasitti mana sirreessaa teessisuu jechuudha kanaaf yaa uummata koo yaa saba koo jechuudha gochisuu kaneessaa ajjechaa kun biyya keenya keessatti babal'achaa jira ana na sodaachisaa jira jechuudha barri kun baay'ee na sodaachisaa jira ani bara ta'ee nama ta'ee hin beeku jechuudha dhugaa dubbachuuf waan nama dhibuudha keessattuu daa'imman nyaattee hin quufne dudduu tana mi'a ajjeefte maalumarraa argatte isheen duraanis daa'imman ajjeesan isheen ammas ajjeefte duu qabu jechuudha isaan illee bakka maaliif lubbuudha bakka lubbuun daa'imman kun odoo guddatte yookaan biyya bulchuu dandeessu waa hedduu jechuu dandeechi daa'imman akkanaa kana dukkanaa baasanii dukkanatti deebisuu jechuun baay'ee ulfaata jechuudha immoo kan garaana nyaatee na gubee keessa koo na gubee na fixe erga ajjeesteen booddee maaliif gubuu maaltu erge maaliif gubuu maaltu erge kuni anaaf gaafii cimaadha jechuudha dhugaa dubbachuufis ta'ee haasa'uufis ta'ee waan hedduu natti dhaga'ameedha sinin jechuu jaaladha kabajamtootaa fi jaalatamtoota hordoftoota waleetu viidiyoo kana sheer godhaati sheer na godhaati addunyaa waliin gaa sinin jedha hundi keessanuu sagalee ta'aadha wanti kun wanta sagalee ta'amudha waan biraatu odoo ta'e immoo viidiyoo gadi guurtu waan akkanaa kanaaf sagalee ta'a adaraa keessanii sinin jechuu jaaladha kabajaa
jechaadhaani viidiyoo kanallee sheer gochuu hin dagatinaadha maqaa waaqayyooti isin qabee jira maqaa rabbiiti isin qabee jira viidiyoo kana sheer godhaadha inna dhugaa dubbachuudhaaf waan namatti dhaga'amudha hundi keessanuu sagalee ta'a maaliif duuti daa'imti maaliif du'a namni maaf qalama maaf ilmi namaa albeedhaan qalama yookaan billaan qalama siniin jechuu jaaladha waan hedduu namatti dhaga'amudha siniin jedha jechootaa fi qeeqota kiyya keessatti haasaa kiyya keessatti yoo wanti sin mufachiisu jiraate dhiifama siniin jechuu jaaladha sininduu sagalee ta'aadha kabajamaa ulfaadhaa horaa bulaa hanga viidiyoo biraatti walitti deemtu nagaatti turaa cha'u baay'ee.